oduu ammee Dooktar Abiyyiin guyyaa irraantana barsiisota guutuu biyyatti irraa dhufanii wajjin marii goonee jechuudhaan gara fuula feesbuuka isatti maxxansee jira. Bakka bu'oota barsiisotaa kanneen jechuudha dhufanii wajjin marii taasisaa oole. Kanatti aansuudhaan buqqaattonni lixa Tigraay mooraa waajjira pirezidaantii Tigraayitti mormii isaanii gaggeessaa oolan guyyaa kaleessaa qe'ee teenya irratti nu deebisii jechuudhaan gaggeessaa oolan. Lixxi Tigraay humna Amaarotaatiin jechuudha kan to'atamtee naannoo Amaaraa jala jirtu. Buqqaattonni immoo sababa rakkoo jechuun nageenyaatiin achirraa buqqaanii gara waajjira jechuudha pirezidaantii Tigraay dhufan amma immoo mormi irratti argaman. Kanatti aansuudhaan ambaasaadarri Ameerikaa Finfinneetti argamu ibsa dhiyeenya kana baaseen mootummaan Itiyoo Dooktar Abiyyiin haleellaa diroonii jechuudha biyya keessatti uummata irra raawwachaa jiru hatattamaan dhaabuu qabaa jechuudhaan akeekkachiisisanii gara marii araaratti deebi'uu qabaas jedhee dubbate. Bakka immoo diroonii haleellaa diroonii biyya keessatti raawwachaa jiru dhaabuu qabaasanii dogoggora jechuudhaan ibsee akkasuma bakka sanada sana haquu immoo beeksiseeti jira. Bakka immoo mariitti deebi'ee mariidhaan rakkoo keessoo furuu qabaasan immoo amma bifni inni itti jijjiireesi akkuma ta'een walii galanii araara akka buusan abdiin isin eehinaa akka buuftan abdiin isin eehinaa jechuudhaan dubbate. Yaanni namoota baay'ee immoo Abiyyiitu ammaasis waa itti kanne jechuudhaan ambaasaaddara Ameerikaa Finfinneetti argamu kana qeeqaa jiran. Warri ammaan tana jechuun ambaasaaddaricha kana qeequ jiruusi Abiyyi waa itti kanne jedhanii warruma kaleessa yeroo inni ibsa kana baasu laalmii Ameerikaanuu itti ol kaatee jirti akka inni uummata godhu jiru jedhanii jechuudha. Warra yeroo sanitti jechuudha ambaasaaddaricha kana fa'aa deeggaraa turani. Amma immoo itti as garagaluudha agarsiisan. Waa'ee Ingilisaa hedduu namaaf hin galtu jechuudha. Kanatti aansuudhaan foondeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa badhaasa jechuudha marsaa afuraffaaf qophaa'ee jiraachuu boordiin beeksiseeti jira. Foondeeshiniin kun jechuudha waggaa waggaan kan akka jechuudha biyyattitti aartii akkaataa addaa kudhatakkaan jechuudha kan gaggeeffamu yoo ta'u bara kanaas qophaa'ee qophiirra jiraachuu fi akkasuma warroota jechuudha sirbootaaf dhiyaataniis akka gaariitti eegaa jira. Kana immoo warroonni jechuudha onlaayinaa kunis kan deeggaree jechuudha sirboota kana warreen filaman badhaasuudha. Kanatti aansuudhaan miciyyoon maqaan isii Jaanii jedhamtu tan jechuudha gama tiktaakiin akkaan beekamtuu taate feemastitti dhiyeenya kana waa'ee dirree dhawaa jechuudha hawaasa dirree dhawaa qeequudhaan to'annaa jala oolfamtee Finfinnee irraa gara dirree dhawaatti achee gaggeeffamtee hidhamte. Dhiibbaa uummanni jechuudha tokkummaan ka'ee godheen arraan tana bakka sagantaanis qophooyteef jechuudha dhiifamaan gadhiifamtee jirti. Bakka kaantibaan magaalattii dirree dhawaa argamuu fi akkasuma aangawoonni olaanoon magaalattii argamutti sagantaan qophooytee irratti gadhiifamte. An waan ajaa'ibu tokkotu jira asirratti immoo bakka jechuudha warri filoorsii qabu jechuudha isaantu biyya bulchaa jechuudha. Akkamitti sagantaan guddoon miciyyoo tanaaf jechuudha isii hidhamteef qophooytee gabbaafamtee jechuudha mootummaan taane godhamaaf tuni na ajaa'ibsiise. Haa ta'u akkasitti dhiifamaas gaafattee hawaasa guyyaa irraan tanaa jechuudha bakka kaantibaan jirutti gadhiifamtee jirti. Dhiifamni godhameef kummaan humnaa wajjiin dhumnaa waan ja'an fakkaatan jechuudha yeroo dhiibbaa jechuudha isii tana baasuudhaaf godhanitti hawaasni gaa soddoota keenyaa kun amaaraa kun akkasitti har'ammoo gadhiifamtee jirti. Kanatti aansuudhaan jiilli godaantota gadaa tuulamaa roga sadeeniin gara odaa nabee imalaa jiraachuun suuraan agarsiifame. Akkuma eda isinii gabaafne ammaas irra deebiin Jawaar Mahammadiis baga jechuudha jiila godaantota gadaa tuulamaa geenye waliin geenye jechuudhaan ergaa isaa edaas dabarsee guyyaa kanaas dabarse. Heddumaan namoonni jechuudha chaanaala kanaaf haaree taatan gama chaanaala kanaa dhuftan sabskiraayib godhaadha. Maatii keenya ta'an dabalama oduulee jechuudha haaree tan dhugaa qofata addunyaa guutuu tan qaama tokko irratti hirkanne isin biraan geenya. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina. Xiyyaarri Indiyaarraa namoota 242 fe'atee gara Landan osoo imalaa jiru Indiyumarraa ka'ee xiqquma imalee lixa Indiyatti caccabuudhaan namoonni jechuudha baay'een dhumanii gariin hanga ammatti mul'anne tokko lubbuun hafuun dhaga'ame. Kanaanis jechuudha abbaan qabeenya Indiyaa gadda isatti dhaga'ame ibsateeti jira. Hedduu waan nama gaddisiisaati namoota 242
afurtamii lama keessaa namoonni 136 lammii indiyaa yoo ta'u 53 ol ammoo lammiilee biyyoota garagaraa ta'uunis beeksifameeti jira ibsame. Lubbuun namaa guyyaa duutuu fi bakkatti duutuu fi waan irratti duutus hin beekamtuun akkanaa jechuudha. Namoonni hedduun kun irraan tana jechuudha indiirraa kaaneeti gara jechuudha London imallaa jaaniituma hawwiin isaanii hawwii garagaraa niyaa adda addaa qabaatan ta'a. Guyyaan isaanii waan dhumateef jechuudha buufata xiyyaara indiyaa jechuudha kan maqaan isaa Ahmad Badaayit jechuudha raa'i malee osoo lixa indiyaa hin qaxxaamurin caccabuudhaan xiyyaarichi namoonni hedduun kun lubbuun isaanii dabarte. Kanatti aansuudhaan deeggarsa jechuudha biyyoonni garagaraa Falastiinotaa jechuudha gara Gaazaa godhuu imalaa jiru ammoo Masriin karaa cufuu beeksifte namoota baay'ee hidhuudhaan gariidhaas jechuudha akka isaan keessatti hin qaxxaamurre daangaa isaanii hiite. Dhugumatti jechuudha Masriin tun dhiyeenya akka nama olii gad fiigutti fiidee nuti Falastiinota gartee bilisa baafna marii akka uummata Falastiinii kanaaf jechuudha taasisu keessatti biyyoota giddugalaa kana liigii arabaa kana keessa fiigaa turte. Amma immoo addunyaafis sirritti ifani ta'a jechuudha akka isiin tun munaafiqummaaf olii gad fiideetuma jidduma waa butattee jiraachaa jirtu. Kun sirritti ifa ta'a arraan tana jechuudha deeggarsa biyyoonni garagaraa jechuudha namummaan itti dhageemee quuqama uummata Gaazaa kana miidhaa uummanni Gaazaatti jiru kana Israa'el godhaa jirtu kana arguudhaan deeggarsa taasisuuf gara sochii malaa jiran daangaa isaanii cufa akka hin qaxxaamurre godhuun uummata san fixuu jaamaa jechuudha. Uummata san isii warra fixe keessaa Masriin tokko jechuudha warra fixu jiru keessaa Israa'el wajjin akka yaadaan tumsaa. Kanatti aansuudhaan waliigalteen daldalaa jechuudha Chaayinaa fi Ameerikaa marii jechuudha Londanitti taa'ameen haala gaariin xumuramuun gabaafame. Kun ammoo jechuudha Ameerikaan amma barattoonni Chaayinaatis gara Ameerikaa seenanii akka barachuu dandeenis ifoomseeti jira. Laal Tiraamp kun siyaasaan isaa yoo mootummaa tokko wajjin wal dhabee laazima barattoota silaa achii hara yuunivarsiitii deemee baratuuf kan hunda Ameerikaa keessanii cufaa jechuudha. Dantaa isaa qofa irratti hundaa'eeti biyya dantaa irraa qabu olii gallaan namoota gallakkisa. Ajaa'iba waan nu qabate Tiraamp yooniisi. Kanatti aansuudhaan Israa'el Iiraan haleeluu deemtu yaada ju'uwaan dhageef Tiraamp jechuudha ambaasaddaroota isaa kan Iraaqitti argaman akka jechuudha fudhachuu deemu gabaafame. Oduuleen ammaan tana jechuudha babaa jirtu ni mul'isaa jechuudha. Kanaaf imee jira jechuudha Tiraamp duraanis yoo waliigaltee nukuleeraan wajjin jechuudha mallatteessuu baatte Iiraan Israa'el akka dhoowwitu goonaa yaada kana jechuudha. Israa'el amma dhowwu deemaan yaada jiru kan ambaasaddara Iraaq keessaa fudhadhaa jee gabaafamu kun yaaduma Tiraampiiti. Tiraamp jechuudha duraan akeekkachiise kun nama hundaaf gabaafamaatis ture ifaas ta'a jechuudha. Yoo kan Israa'el jechuudha Iiraan dhoowwitees Iiraan deebisaa isii mirgaan laattiif tolchite ammoo kan jechuudha dhoowwisuudhaaf deemu Ameerikaa ta'uunis ifa galaa jechuudha. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemutti sheer du'eetuudhaan facaasaa hanga isin dho'isu oduu ammeeti oduulee guyyaa jechuudha tan dhugaa qofa irratti hundooyteen isin biraan ga'e akkuma gaa jechuudha isinuu beeytanii namoonni haareen imman tana gara chaanaala kanaa dhuftan laal mallattoo gartee miti gurraatti na jechuudha tanuma harka bireetonni tuquudhaan sabskaraayib godhaa maatii keenya taanu dabalamaa guyyaa waan addunyaa irra ooltuu fi akkaataa jechuudha walii gaalifoonni jechuudha biyyoonni jibbaa walii qabu walitti diinummaa qabuutis walitti darsa gurrachaa jiru walitti gaarrinfootaa jiranii fi warreen gaarrinfoota bira dabree wal seenes kan isin biraan gayaa jirruu fi ga'uufis teenyu fuuldurallee inshaallah. Kanaaf galatoomaa nutti dabalamaa namoonni haareenini. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koomantis godhaa laayikis godhaa yaada qabdanii koomantii nu barreessaa. Assalaamu alaikum. Nagaan nuuf tura.